Yesuus Kiristoos maal jedhanii amananii mootummaa Waaqayyoo galu? Dafi. Lakkoofsa Yohaannis 3 siin deema. Bakka feete dhaqi Yesuus Kiristoos maal jedhanii yoo amanan jireenya bara baraa galan? Yesuus si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosin isatti ergite sana beekuun isaanii jireenya bara baraati. Inni jireenya bara baraati jettee amanta. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos ergama Waaqayyooti jedhee Waaqayyo tokkicha jira jedhee yoon amane jireenya bara baraa gala. Akkanaami? Ergama Waaqayyummaa isaatoo ergama Waaqayyummaa isaatoo amantaa? Ergamummaa isaatoo amantaa? Waasee deemu. Moo inni naasoftu callisi. Nama lama wajjin naasawan. Ani nama yeroo takka boori maa muddamte? Seera manaa gurbaa barsiisaa qoyimee borii xeer. Maa katti muddamte? Mo'a yeroo namni tokko dubbatu nama jalan dubbatina. Warri muslimaallee dubbataa jiran ana tokkotti dubbataa jira. Yeroo sayyaan dubbataa jiru sayyaas dubbataa ture. Yeroo ibsaan dubbataa ture ibsaan dubbataa ture. Wal jalan dubbatina. Amma hayya galatoome. Naabaasi bakka inni jedhe Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3. Si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa. Isa dhugaa. Isatti ergites. Yesuus Kiristoos isatti ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati. Isa beekuun isaanii. Qoiga. Si Waaqayyo isa tokkicha eenyutu jechaa jira kana? Yesuustu jechaa jira. Ayyee eenyuun jechaa jira? Waaqayyoodhaan. Waaqayyo abbaadhaan. Waaqayyo abbaadhaan. Isa dhugaa eenyuun isa dhugaa jechaa jira? Waaqayyo abbaatiin. Kanaafuu Waaqayyo tokkichii fi inni dhugaa Waaqayyo abbaadha miti? Muusaa Abdii. Si Waaqayyo isa tokkicha isa jedhu sana dhugaa ta'uu isaatti amanteetaa? Okay, qoika. Inni tokkichi inni dhugaa sun Waaqayyo abbaadha miti? Kan koos na dhaggeeffadhu. Si Waaqayyo isa tokkicha sanni jedhe sana dhugaadha moo sobadha? Maali macaafnu jechaa jira si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa? Abdii. Kana duwwaa natti himi. Si Waaqayyo isa tokkicha soba moo dhugaadha? Dhugaadha. Isa dhugaa soba moo dhugaadha? Dhugaadha. Yesuus Kiristoos isatti ergite sana beekuun isaanii jireenya bara baraati. Soba moo dhugaadha? Itti dhaqnaga. Soba moo dhugaadha inni kun isa kana naa deebisi. Isa kana naan deebistu taanaan bacirraa sheetiin maal edemu? Yesuus Kiristoos isatti ergite sana beekuun isaanii jireenya bara baraati. Soba moo dhugaadha kun? Soba moo dhugaadha kun? Soba moo dhugaadha? Lak maaliif? Sinniisu dhugaa waaqa. Dhugaadha siin jedhe gurba. Kheer. እግዚአብሔርን አልተውህም maal ta'e gurbaan? እንዴን dhugaadha? Fayyaa qabdaa sila. Ila Yesuus Kiristoos isa ati ergite sana beekuun isaanii jireenya bara baraati. Dhugaa moo soba kun? Hin deebisu hunda'uun. Si hin deebisu. Yeroo meeqa si deebise? Hin deebisu. Dhugaa moo soba nageenyi? Hin deebisu. Waan si gaafa deebisu. Si Waaqayyo isa tokkicha isa jedhu dhugaadha moo sobadha jetteeti? Dhugaadhaan jennee? Maaltu si mudda akkanatti maaltu si mudda ati mixii keessa jirta? Muddamu karicha karaa jireenyaati. Hayyee targaagoftee na wajjin haasoftaa? Jedhi itti fufati. Hayyee Waaqayyo tokkichi inni dhugaa Waaqayyo abbaadha miti? Isa warra waan amma jennetti walii galeerra aniifatti. Abbaadha miti siin jedhe tokkichi ganaa itti dhaquu deemnaami eessa dhaquu deemtaati? Abbaadha ta'e wanni Waaqayyo abbaadhaan ala jiru hundi sobaami? Maaliif? Akkoo Waaqayyo tokkichi inni dhugaa eegaa abbaa ta'e wanni isaan ala jiru soba jechuudha. Waaqayyo tokkichi abbaan inni dhugaa eegaa abbaa ta'e wanni isaan ala jiru immoo sobaa jechuudha. Qoodduudhaan eegaa dubbatamaa abbaa koo. Qoodduudhaan haasamaa sirna tuqaaleedhaan dubbisi. Okay, dubbisee jira. Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isa ati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati. Wanni Waaqayyo abbaadhaan ala jiru hunduu sobaami? Yoo Waaqayyo jiraatellee Waaqayyo sobaati miti? Waaqayyo hin sobu. Raawwatee sobuuf nama miti. Abdii miti. Abdiidha kan sobaa jiru. Lakki Waaqayyo inni tokkichi inni dhugaa erga Waaqayyo abbaa ta'e isaan ala yoo Waaqni biraa jiraate immoo Waaqayyo sobaati ka? Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa ta'uu isaa barteeta? Isa ergite sana beekuun isaanii jireenya bara baraatiin dhugaa moo sobanni?
itti dhaqna siin jechaa jira bara itti dhaquu jirraa maaliif itti dhannaa kunoo biroo jirraati maali gaara maali baanee deemnaa laga maali ceenaa kunoo kanaafuu waaqayyo tokkichaan ala kan jiru soba mitiire dhugaa moo sobadha abdii dhugaa moo sobadha iddoon kun dhugaadha siin jechaa jira gurba maal taate ati waaqayyo abbaadhaan ala kan jiru soba miti waaqayyo sobaatii mi siin jedhe waaqayyo tokkodha waaqayyo tokkuma jira waaqayyo lama sadii jiru inni tokkichi inni dhugaa isa eega ta'e isaan ala waaqni biraa yoo jiraate waaqa sobaati moo sobaa miti waaqa isaan ala kan waaqayyo yoo jiraate soba waaqa sobaati waaqayyo waaqa tokkichadha galatoom Yesuus Kiristoos waaqa moo waaqaa miti waaqadha kanaafuu waaqa sobaati jechuun Yesuus Kiristoos waaqa kan waaqayyo tokkichaan ala jiru soba jette waaqayyo abbaan ala kan jiru soba jette waan ta'eef Yesuus illee waaqa sobaatii jechuudha bro waaqayyo ilma abbaa afura qulqulluu injiru kun karaa sadiin ibsame waaqayyo tokkodha garuu waaqayyo karaa sadiin ibsameedha naa deebi'eera waaqayyo karaa sadiin of argisiiseedha abbaa ta'e of argisiiseedha ilma ta'e kan of argisiiseedha afura qulqulluu ta'e kan of argisiiseedha gaaffiin kun naa deebi'eera خلاص gaaffiin kun naa deebi'eera okay abdiyyee ila amma gaanfinna Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa isa ergite sana jireenya bara baraati erga jedhe dhugaadha jette mitiire isatti ergite beekuun jireenya bara baraati ergamaa ta'uu isaa beekuun jireenya bara baraati warra yeroo sana jiran isatti ergite sana ergamaa ta'uu isaa miti isatti ergite sana beekuun isaanii ergamaa ta'uu isaan jedhu kana isatti ergite sana beekuun isaanii jireenya bara baraati jedha isatti ergite jechuun maal jechuudha isatti messengers jechuudha ko messengers kanaafuu messengeriidhaa miiree Yesuus Kiristoos ergamaadhaa mi ergamaadha jedhaa reessitti ergamaadha jedha akkas jedha ergame jechuun angels and the messengers in tokkodha angels and the messengers in tokkodha no angelsini maleekaadhaan jedhama dhaggeeffadhu messenger jechuun ilma namaatiin jedhama angelsiin ammoo maleekaadha Yesuus ammoo ilma namaati inni garuu messengersidha is messenger thank you messenger okay inni kanaafuu ergamaadha jechuu ergamee dhufe malee ergamaa miti maal jechuudha maali maafari fattaati thank you jedha faanu ergamee dhufe malee ergamaa miti akka bareedina deebisaa isa beekuun isaanii jireenya bara baraate egaa dhugaa moo sobaree walii gallee rabni Yohaannis 3:16 jaadhanna egaa dhaggeeffadhu ka Yohaannis 3:16 yeroo isuma ergamaa jette kana Yohaannis 3:16 jaadhannee dubbisna nagaafatteemi yeroo takka yeroo nagaafatte akka jedhu Yohaannis 3:16 akkas jedha yeroo takka borii yeroo takka Yohaannis 3:16 maal jedha waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti tasgabbaa'ii gurba mabraatii sitti sakkaamee jira Yesuus Kiristoosiin ergamaa ta'uu isaa beekuun jireenya bara baraati eenyuuf saba Israa'el warra gaafa sana isatti amanan isa san ergamaa sanitti amanuun isaanii isa fudhatuun ergamaa waaqayyooti jedhanii amanuun jireenya bara baraati eenyuuf warra gaafa sana inni itti ergameef akkuma Yesuus Kiristoos Maatiyos 10:24 gubbaatti ani warra akka hoolota karaa irraa godhanii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne akka hojii ergamootaa 13:23 irratti jirutti sanyii namicha kanaa keessaa waaqayyo saba Israa'elii fayyisaa kaaseera innis Yesuus jedha kanaafuu Yesuus Kiristoos ergamaadha namni saba Israa'el keessaa bara inni ergame san ergamaa waaqayyo ta'uu isaa itti amane jireenya bara baraa gala arra garuu namni tokko Yesuus Kiristoos ergamaa waaqayyo jedhee amanuudhaan mootummaa waaqayyo abadan galuu miti foolee mootummaa waaqayyo arguu hin danda'u namni tokko kan foolee jannata galuu kan danda'u kan mootummaa waaqayyo galuu danda'u Yesuus Kiristoosiin osoo hin taane Nabi Muhammadin alayhi afdalu salaati wa atamma tasliim isaan nabiyyii ta'uu isaanii amanuudhaan jireenya bara baraa galan gaafa san akkuma gaafa san namni tokko Museetti amanuu qofaan mootummaa waaqayyo bara Yesuus Kiristoos namni Musee qofatti amanuu qofaan mootummaa waaqayyo galuu hin danda'u akkasii bara Yesuus Yesuus sirra haa cafu abbomoo sirra haa ifa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin
sirra haaruu kutamu abbo. Maal hafuura keessaa nama baasa gurbaan? Abdii na dhaggeeffadhu. Maaliif baqattaati? Maaliif baqattaa abdii? Ilaa Yesuusii ishee ergamaadhaa jette mitiire. Yohaannis 3:16 deemnee haasofnaan siin jedhe. Deemi dubbis. 3:16 laala. Isumatti ergamaadha jette kana. Ilaa jaallattes jibbites jilbundumtuu Yesuus Kiristoosiif hin jilbeenfatedha macaafi. Akkamidha? Lakkoofsi 16 maal jedhaa? Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Lakkoofsa 17. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. Biyya lafaa isaan haa fayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee. 18. Ilma isaa kanatti kan amanu itti hin faradamu. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amaniniif ammuma iyyuu itti faradameera. Guyyaadhumaan eeggatin abdii. Ammuma iyyuu itti faradamaadha. Ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Namoonni garuu hojii isaanii hamaa waan ta'eef dhaggeeffadhu akka inni si ibsaa jiru. Namoonni garuu hojiin isaanii hamaa waan ta'eef ifa irraa dukkana jaallatan. Firdichis akkuma kanatti in raawwatama. Akkuma baqachaa jirtu kanatti jechuudha. Siif hin faradama. Guyyaa Waaqayyoo jedhe immoo nufta. Tole ayyee lakkoofsa 16 irratti ollaa deebi. Waaqayyo akkasitti amma kennuufitti. Gaaffii si gaafadhaa borii. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoos tokkicha ilma Waaqayyooti. Tokkicha. Isa malee Waaqayyo ilma hin qabu? Hin qabu. Yoo ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoos malee kan biraa siif deemaa macaafa keessa? Ilmi Waaqayyoo hin jiru. Ayyee dhaggeeffadha yaa jamaa. Yesuus Waaqayyo. Kootu. Akka inni ilma taaniin sitti maaramu. Akka inni ilma tokkicha ta'e. Qoy yeroo takka dhaggeeffattan Waaqayyo ilma tokkicha qaba innis Yesuus. Yesuusin malee ilma kan biraa hin qabu jedhe. No. Okay. Hallelujah. Ibsa. Yesuus jaallata. Qoy. Seera ba'uu boqonnaa 4. Seera ba'uu boqonnaa 4 lakkoofsa 22 naa dubbisi. Maalitti? Hayyee akkas jedha. Ati immoo mootichi Waaqayyo Israa'el ilma koo isa angafaa jedha. Israa'el ilma Waaqayyo isa angafa moo angafaa miti? Israa'el nama tokkodha. Eeyyeen nama tokkodha. Eeyyeen. Israa'el nama tokkodha dhugaa. Nama tokko eeyyeen. Dhugaa moo Yaaqoob jechuudha. Naabaasi. Seera uumamaa boqonnaa 32 naabaasi. Qoy. Yaaqoobidha. Yaaqoob jechuudha. Nama tokko akka ta'e si garsiisa. Qoy si garsiisaan. Qoy. Israa'el erga nama tokko ta'e. Nama tokko lakkoofsa 28 naa dubbisi. Lakkoofsa 28. Dubbisi. Akka jedhu yommus namichi ati Waaqayyotti nama dogoggorsitan immoo intinii godhatanii hima qabdu. Yeroo takka na jedhan dubbatiin. Yommus namichi jedhan dubbatiin borii dubbii sagalee Waaqayyoo jala hin dubbatanii jedhan dubbatiin dubbii sagalee Waaqayyoo satti gadi dhaggeeffatu. Yommus antee dubbii sagalee Waaqayyoo eeggadhu. Billaadha nama mura seefiidha eeggadhu. Yommus namichi ati Waaqayyotti namattis maramtee gadi dhiisuu didde dhaabbachuu dandeesseet. Kanaaf si'achi maqaan kee Israa'el haa jedhamu malee Yaaqoob hin jedhamin jedhee Israa'el jechuun Waaqayyo wajjin wal aansoo kan qabu jechuudha jedha. Yaaqoobinis namichi hadaraa maqaa kee anatti himi jedhee namichis maqaa koo maaliif gaafatta jedhee yommus achumattis isa eebbisee yommus Yaaqoob ani Waaqayyoon fuulleetti nan arge garuu lubbuun ooleera jedhee kanaaf maqaa iddoo sanaa Pheni'eel jedhee moggaase. Pheni'eel jechuun fuula Waaqayyoo jechuudha jedha. Israa'el jechuun
Maqaa nama tokko Yaaqoobiin akka ta'e macaafni lafa kaa'a. Seera boqonnaa 4 lakkoofsa 20. Maqaa nama tokkootiin jedhu. Kottu maali asuma dubbisi. Ara bakkee. Hin deemin kottu asuma dubbisi. Ayyee. Kamaan eessa dhatta Abdii? Abii waan si xaxu gaafa argattu moo akkamii shamaxaxa hanteeti? Yesuusin. Israa'el jechuun Yaaqoob immoo nama biraati. Yaaqoobiidhaan jedhameem. Yaaqoobiidhaanitu ati kana booddee maqaan kee Yaaqoob utuu hin taane Yaaqoob jechuutu maqaansaa goomsituu jechuudha hiikkaansaa. Maqaan kun siif hin ta'uu jedheen Waaqayyo. Waaqayyo maqaan kee kana booda ati Yaaqoob utuu hin taane. Israa'el Yaaqoob immoo Yaaqoob miti. Israa'elidha jedheen. Israa'el jechuun in eebbiseen Waaqayyo. In eebbiseen. Hin eebbifne lakki dogoggorteetta. Israa'el jechuun maal jechuudha afaan Oromooti? Afaan Oromootiin maal jechuudha Israa'el jechuun? Maal jedhee beektaa? Israa'el. Koy. Akkeedee. Beekumsaan haasa'u jirtaami. Kaalbaarra keenyaan Beekumsaan haasa'u jirtaami. Yaaqoobitu Waaqayyoodhaan wallaansoo qabe jedha iddoo kanatti. Yoo nan eebbisne ta'e gadi sin dhiisu jedheen. Yoo nan eebbisne ta'e gadi sin dhiisu jedheen. Yaaqoobitu Waaqayyoodhaan akka jedhe. Achi booda Waaqayyoo ati maqaan kee eenyuudha jedhee gaafate. Ibsa isaa sitti hima. Maqaan koo Yaaqoobiidha jedheen. Achi booda Waaqayyoo kanaa booda maqaan kee Yaaqoob miti. Ati Israa'elin jedhamta jedheen. In eebbiseen maqaa Israa'eliitiin eebbiseen. Abbaa saba bal'aa taasisuu isaa eebbise malee. Kanaafuu Israa'el Yaaqoob immoo Yaaqoobii mitire? Yaaqoobiidha garuu. Abboo Yaaqoob qomoo Israa'el keessaa. Thank you bakka allaqe. Yaaqoobiidha. Naa deebisteetta. Thank you galatoom. Yaaqoobiidha. Kanaafuu Yaaqoob ilma Waaqayyoo hangafa moo hangafaa miti? Ilma Waaqayyootidha. Ilma Waaqayyoo isa hangafa jedha. Seera ba'uu boqonnaa 4 lakkoofsa 22. Akki jedhu Israa'el ilma koo isa hangafaa jedha. Israa'el ilma koo isa hangafaa. Haleluuyaa. Kanaafuu Yesuus achi keessaa waan dhalateef. Yesuus qomoo sana keessaa waan dhalateef. Idda Daawit qomoo Israa'el keessaa waan dhalateef. Karaa isaa waan dhalateef. Israa'el keessaa waan dhalateef. Yihudoota keessaa. Dhaggeeffachaa jirtaa? Waan siin jedhe. Abboo waan Yihudotaa sin gaafanne ani. Idda Yesuus hin beektaa Deettu kaate Yesuus ergamaadha. Yesuus namadha jechuun malee idda Yesuus hin beektu. Mee walitti hin laaqini. Borii ati nama waa beekumi maa walitti laaqxare. Amma Yaaqoob ilma Waaqayyooti moo Waaqayyoo hangafaa miti? Ilma Waaqayyoo jedhama iddoo kanatti. Israa'el ilma koo isa hangafaadha. Saba Waaqayyooti. Saba Waaqayyoo hangafaati waan ta'eef. Kanaafuu tokkicha ilma isaa maaliif jedhee kanaafuu dogoggoraa jechuudha. Yohaannis tokkicha ilma isaa wanni Yesuus Kiristoos tokkicha ilma isaa kan ofiin jedhe dogoggoraa jechuudha. Yesuus kan itti ergame eessatti ergame jalqaba? Eessatti ergame? Amma waan ergamuu Yesuus si gaafachaa jiru. Yesuus Israa'elitti ergame miti. Yesuus si gaafachaa jiru. Yesuus Israa'elitti ergame. Maal kana osoo mataa isaa oola? Situtti hin sammuu nama xaxaa ooloti. Gaafa dhugaan si dhufa. Macaafuma hin beeku. Macaafuma kan dubbistee beeku. Dhugaa rabbii si maal macaafuma kan dubbistee beeku. Way Yesuusam. Banan baan abballoone. Hundaa'uma ati anaan mormuun kee kan baay'ee dubbisu nama godhana. Waan abballee atirra daa'amu. Chiggiri heeno. Chiggiri heeno. Atirra daa'amu. Bay Yesuus. Quraana yuun. Quraana dhugaa dhuguma tardaa taatamu. Quraana bira darbee macaafa keeyyuu si tarattaraan jiru. Wayyeessu. Beekumsa sitti fakkaatamne dubbisuutu. Waa hubattee fakkaata. Lakki dubbisuun beekumsa miti. Dubbisuun beekumsa miti ammatanii suuraa ka'utu beekumsa.